galata rabbii fayyaara jira kuno arra wannin isinii ibsuudhaaf deemu akkaataa bilbila tokkoon akkaawuntii lama sadii lama fayyadamuu dandeessan akkasuma akkaawuntii tokkicha keessan amma fakkeenyaaf gammadaa karaa lamaan fayyadamuu jechuudha gara lamaan tokkoon mana tokko yoo jiraadhe tokkoon mana biraa deemee bakka biraa jiraachuu fakkeenyaaf tokkoon liivii hojjedhe tokkoon ammoo paartii hojjechuu akkaataa akkasaniin bilbila tokko irratti fayyadamuu dandeessan akkasuma warroonni akkaawuntii dhiiraa banattanii jirtan akkaawuntii dhiiraa keessan san tokko akkaawuntii dhiiraatiin fayyadamuu tokko akkaawuntii dubartii fayyadamuu gara lachuutiinuu akkaawuntii lamaanuu fayyadamuu isin argisiisuudha deema jalqaba irratti wanni isin hubachiisuu barbaadu dhiirtii tokko dubartiin takka namni tokko akkaawuntii takka qofa fakkeenyaaf akkaawuntiin kun akkaawuntii kiyya kan dhiiraati ishaaraan kaniin hangalche dhiiraani ishaaraa takkitti mata naan galchuu danda'a malee takka deebi'ee galchuu hin danda'u ishaaraa takkitti tana qofaan galchuu danda'a kan biraa hin danda'u akkaawuntiin tokko nama tokkoof fayyadaa jechuudha kan inni biraa akkaawuntii namoota firaa keessanii fakkeenyaaf haadha manaa kan qabu haadha manaa obboleettii faamilii keessan bakka warri dhiiraatiin baana faamilii keessaniin akkaawuntii dubartii banattanii akkaawuntii lameenuu fayyadamuu dandeessan fakkeenyaaf ani amma gammadaa kan jedhu kun akkaawuntii dhiiraati akkaawuntiin dubartiitis hin jira akkaawuntii dubartiitis nan qaba garuu akkaawuntiin dubartii san liifii kafaltii amma naa kafalu kan liifii irratti naa kafaluudha inni kun garuu karaa tokko qofaan naa kafala malee karaa biraatiin naan kafalu isa leevilii guddifadhee ejensii fi kana irratti hojjechuu isa dubartii kana jechuu isa dhiiraa kana jechuu inni dhiiraa karuma kanaanii malee liifiidhaa fi kana hojjechuun hin danda'u jechuu paartiidhaan banuu namni teessorra hojjechuu kanaadha inni kaan inni gammee jiru kun amma dubartiidha inni kullaa sa'a 24f adabamee jira hidhaa keessa jira jechuun hidhaadhaanii baay'eetii yaadarra inni kun dubartiidha inni dubartiidha liifiidhaan hojjedhaan waan liifii hojjedhuun akka tasaa veeriyaaliin isaa kaleessa ol ka'ee na adabe amma sa'a 23 irra jira sa'a 24 gisee guute hidhaadhaa gabbaana jennee abdii qabna akkasuma bilbiluma tokkicha kanaan akkaawuntii lameenuu akkaan itti fayyadamu bilbiluma tokkicha kanaan bilbila biraa osoo hin fayyadamne akkaawuntii lameenuu amma fakkeenyaaf isin argisiisa ono appiin isa kanaadha kanaan yoo kan biraa fayyadamu jiraadhe yookaan kanumaan lameenuma kanaanu akkaawuntii adda addaa fayyadamuu hin danda'a yookaan akkaawuntuma takka lameen kana keessa fayyadamuu hin danda'a amma fakkeenyaaf ani boonii kajoo kanarratti hin gattuka akkaawuntii kana keessa appii kana keessaas pop godhumoo akkaawuntii gammadaa joosaniin keessaa qaba kana loogaawut jee kan biraa galuu hin danda'a amma fakkeenyaaf kanas keessa dhiisee isa kaan isa poppoo jiru kana jalqaba asirratti bantan akkaawuntii haaraa san poppoodhuma irratti bantaniiti ergasii garas deebistanii akkaawuntii kaan san loogaawut jettanii akkaawuntii kaan san keessa seentanii jechuudha appii kaan keessan keessa jechuudha fakkeenyaaf ammaani akkuma argaa jirtan kanaanii kana loogaawutiin jedha jalqaba irratti mallattoo seetingii kana biraan dhufa warri hin banatin warri kan dhiiraa qofa qabdanis isiniin argisiisa akkaataa itti banattan jalqaba poppoo abdeet gootaniiti balaastoorra deemtanii abdeet gootaniiti deebitanii kan dureenii keessaa bahuudhaaf seetingii kana gattuutan seetingii gattuutaniiti bakka tana tuutan laala as tuutan asirra gattuutan barbaadan loogaawut jettan jalqabatti isin akkaawuntii biraa waan keessaa hin qabneef loogaawut jettan ammaan akkaawuntii biraa tokkoon seena kan biraatiin seena akkuma argaa jirtan kanaan akkaawuntii kanaan seena akkaawuntii kanaan mana akkaawuntii guddaa sanii deemuu hin danda'a akkaawuntii guddaa sanii ammoo gammadaa kana jechuun kan kaan cufa jira kana deemuu hin danda'a garuu kaaniin isuma isla gammadaa kanaan bakka biraatiin deemee jira jechuudha bakka biraatiin deema akkana kanaan mana kana dhufuu hin danda'a kanaan manan eegaa kaaniin ammoo deemuu hin danda'a bakka hin barbaade akkaataa haala kanatti godhatanii warri akkaawuntii dhiiraa qofa banattanis tokko cinaadhaan kan dubartii fiimiliidhaan bantanii ishaaraa dubartii galchitanii
ishaaraa dubartiitiin fayyadamuu dandeessan akkaataa silaatiin buufattan appicha pilaastorii irra ni seentan appii lamadaa kanaan baanan poppoo osoo hin ta'in appii lamadaa kana buufachuudhaaf pilaastorii irra seentaniiti voonii jettanii barreessitan voonii jettanii barreessitan akkanatti seenirra isa jalaa kana oppeen gootan amma kana gammadaan keessa jira gammadaa kanaan bakka hin barbaadiin deemuu danda'a jechuudha. Isa kanaan bakka biraa jiraadhee amma fakkeenyaaf mana namaa tokko deemee isa kaaniin ammoo mana kiyyarra mana hin barbaadee deemuu danda'a. Lamannuu bakka hin barbaadee deemuu danda'a jechuudha. Kanaan amma kaaniin mana guddaarra hin jiraami kanaan ammoo as jalaan jira. Akkaataa kana jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii dhiiraa san yoo akkaawuntii dubartii san yoo poppoo kajoo saniin fayyadamaa jiraattan isaallee fi hojjechaa jiraattan kanaan ammoo bakka barbaadan deemuu dandeessan isa dhiiraa akka qabdan jechuudha. Akkaawuntii lameen haala kanaan fayyadamuu dandeessan bilbila tokkoon jechuudha. Akkaawuntii kanaas isin fayyada kan dhiiraatis guddisuu qabdan. Isa immoo dubartii sanis bu'aa ammatti isinii kenna waan ta'eef isa liifii hojjettanii argachuu qabdan. Isin qixaatus abdii irraa murachuu hin qabdan. Yoo isin qixaates abdii irraa murachuu hin qabdan. Maaliif booda keessa bu'aa waan qabaatu. Amma laa poointiin xiyya 163 liifii hojjedhee waa takka hojjedheetii miti. Ifumaan guutu jirti. Osoo waa takka hin goone ifumaan guutamte immoo 100 meeqa akkanuma guutii bakka. Kanaaf warri kanaa ol akkaawuntuma dhiiraatiin guyyatti miliyoona 5 miliyoona 6 guutuu ni jira. Poointuma tana jechuudha. Doolaara 500 akkana guutuu ni jira. Akkaatuma hojii isaaniitiin jechuudha. Akkaatuma laffa'aniin argachuu danda'an amma kanaan liifis waa takka sun hojjedhu riyoordii keessa yoon seenis hin argisiise waa takka naan kafalu jechuun garuu poointiin kiyya guddachaa deemaa jira waan ejensii ta'eef kana godhu jira inni kaan ammoo daran kafala inni dubartii san daran kafala isaatu sadarkaarra jira waan ta'eef isaatu guddaa waan ta'eef akkaawuntiin guddaan duratti baradhee isa waan ta'eef. Lamaanuu akkaawuntii lameenuu itti fayyadama akkaawuntiin dubartii ammatti waan bu'aa qaqqabuuf garuu ofii keessanii akka hin seenne nama silaa ishaaraa guuttanii san dura keessanii guyyaa sadiif liivii teessisuudha ergasiin booda ofii keessaniif teessan liinkii appii kanaa appii haarawaa kanaa jechuudha viidiyoo tana jalaan isiniin kaaya akkasuma teelegiraam irrattis garee irrattis sheeriin isinii godha akkasi fayyadamaa warri yuutuubii kana sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaadhaa nagayaan tura.